Hayyee kam jirtu Kairoo Oromoodhaa bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaadha qabu fayyaadha akkam jirtan babbareedduu dargaggoo fi shamarran Oromoodhaa. Akkana Kairoo gaachana saba. Bakka jirtan hundumattuu gartee nageenyi keenya gartee kanoonni irraa burqee sinaadha qabu jecha. Akkasumatti galtee sagalee ilmaan Oromoo mimmi'ooytuu fi babbareedduudhaan gartee akkasumatti onnee keenya qabsoodhaaf kakaasuu fi garmaamsu walafeeraatti gartee arraan tana waa'ee agoobara gartee tokkummaadha irratti walaasoynaa jechuu kan biyya Londanii fi magaalaa Atlaantaa irratti gaggeeffamuu fi akkasumatti guutuu Oromoodhaa akka hirmaachisuudha. Hayyee galatoomii haa ta'a. galatoomii Kairoo keenya Mahadii akkasumatti gartee galatoomii Kairoo keenya Bushraa Ibrahim akkasumatti Kairoo keenya Tahaa hedduu tokko galatoomaa babbareedduu Oromoodha. Arra gartee waan jajjabduu irratti walaasoyna akkasumatti gartee muuziqaa gartee ijoollee Oromootiin gartee muuziqota warraa isaatiin akkasumatti hiddi muka baay'ee jilmi muka tokko hiddi muka baay'ee jilmi muka tokko sanyii nama baay'ee garaan dhiiraa tokkotti garaan dhiiraa tokko tonne dhiiraa tokko tonne dhiiraa tokko kallammiidhaan taane maalum bu'aa buusa kallammiidhaan taane maalum bu'aa buusa milli eegaa ammaan tana gartee wanni nuti jechuu barbaanne agoobarri kuni caayaa ummata Oromoo hundaati. tokkummaadhaan jalatti gartee walgahii qabaa jechuun manni Oromoodha. Magaalaa London irratti
hundi gartee fi akkasumatti Atlaantaa irratti illee ni gaggeeffamaa jechuu. Dhimmi kuni Oromoon caayaa tokko jalatti wal arguudha qaba. Caayaa tokko jalatti argamee caayaan sun eega gartee murteeffamee gartee hayyoottan gurguddaa Jawahariin hanga fi hayyoottan Oromoo gurguddaadhaa fi ummata Oromoo kabajamaatu irratti hirmaata. Akkasumatti illee kan beeyne kan addunyaa guutuudhaa beekuutu irra jiraata. Wanni agoobarri kun ta'uufis gartee qayroo ummata Oromoodhaa tokkummaan gargaaruudhaa fi haa galatoomani hayyoottan Oromoodhaa. Paarlaamaa jechuudha hiikkaansaa. Nama gaaddisa tokko jalatti wal arkeetu hiree mataa ofii muree murteessuutu irra jiraataa jechuu. Namni agoobara caayaa jalatti wal arku hin qabne waan tokko muree murteessuu hin qabu jireenyi isaa burjaajawaadha. Dhugaan dhugaadhaan himi oyti dhugaa. Akkanumatti dhiigni dhangala'ee akkanumatti meeqa gartee lafarraa badee wanni callifamu tokkolleen hin jiru jechuu. Agoobarri kun waan gaariidha taha jenneeti gartee caayaa tokko jalatti Oromoon tokkummaadhaan gartee caayaa kana jalatti akkaataa isaan murteessaniin hogganamaa jechuu. Fala guddaadha taha kun. Hangammattuu wanni gartee miidhaa keessa nu galchaa ture waan kana. Eega gartee sirna gadaatirraa eegali. Gaafni gartee nuti diinni nu cabse gaafa sirna gadaadhaa gartee adeemsa isaadhaa cabsanii. Haa ta'u immoo otoo illee uleen cabee kan abbaa gadaan cabu. Beekaarra kunne malee seenaan ijjeessan qabu. Akkana. Agoobara jalatti gartee eega tokko walii galee booda ammaan tana gartee namni tokko dogoggora keessa jira. Dogoggora keessa jiran hundinuu. Kutaadhaan wal arrabsuun, amantii arrabsuun, osoo gartee diinninis nutumaa jiru diina firraa eenamoo walirraa eenaa walii wallaalleeti jirra. Kun tahuun irran jiraatu jechuudha. Shanee jaanii shanee arrabsuun nuti shanee isin beeynu adda bilisummaa uummata Oromoodhaati beeyna. Akkasumatti qabsaa'ota Oromoo hunda isaanii beeyna. Ilmaan Oromoo tahuu isaaniiti beeyna. Ilmaan Oromootti gartee maqaa moggaasanii qabsoo uummata Oromoo dura dhaabbachuun qayroo afaan faajjeessuun waan hin malle jechuu. Namni dubbachuu barbaade fuudhee qayroo uummata Oromoodhaa gargaaruudha waan qabuun. Qayroon uummata Oromoodhaa obboleeyyan keenya kan wajji dhalatanii namni qayroo keessa harkan qabne Oromoo ta'ee kan biyyaan baa jirus kan biyya keessa jirus ka tokkolleen gartee qayroon kun falmataa mirgaa haqaati malee shoror keessaadha miti. Akka wayyaanee shoror keessaadha jiru miti. Kumaan poostiin nurratti labsaa barataa ol guddatu fixaa akka nuti beekumsaan hin dammeeneef. Hayyuu keenya masheensaa biyyaa godaansisaa dhalaa teenya gudeedaa haadha teenya biyya teenya irratti qoraan gurgursiisanii beeleysaa abbaa keenya kuulee hojjechiisiisaa ifii warqii gartee sansalata harree fakkaatu gartee dhalaan Tigireetii fi dhiirtii Tigireetii fi warroottan gartee gantuun garaa gurgurtee gartee ilmaan Oromoodhaa gartee isaanii hojii dhiiga xuuxxu kanaan jiraachaa nuti ilmaan Oromoodhaa biraa daarawaa lammata immoo akka wal arrabsinu nu godhuun irran jiraatu akka wal arrabsinu nu godhu wayyaaneedha ta'uusaa beekuudha qaba qayroon. Kan wal nu fichisiisu wayyaaneedha malee nam tokkolleen hin jiru. Oromoo waliif haallaa akkan taane dhibbatti hin beeka. Ka feesbuukiinis dhufu ka Facebook irraas gartee ilmaan Oromoodhaa wal fichisiisu akka hamileen nu cabtee gartee daangaa ala baanu akka mataan keenya nu dhukkubsatee gartee mataan keenya gara nu galu ilmaan Oromoo irratti gartee akka mataan gara galu godhuun ilmaan Oromoo warreen akkana godhu kana firraa beekuutu irra jiraata jechuudha.
yeroo baay'ee siyaasaan kun hoggaa gartee maalii fi gartee waan dubbii kutaa tana jalaatiin na jennaan ilmaan abbaa tokko walii faallaa taanaan mataatu isin dhukkuba nu hundaa'u mataa isin dhukkuba rakkoo mataati fida dhukkuba sammuudhaa fida jechuu rasaasaan rukutamuudha wayya yeroo tana keessatti gartee arra waa'ee kutaatii fi waa'ee amantaa gartee waa'ee garagaraa dubbachuun gabaabdumatti wallaggaa bilisummaa uummata Oromoo dura dhaabbatee hin jiru Oromtichi Arsii kan gartee bilisummaa uummata Oromoo dura dhaabbatee hin jiru Oromtichi Harargeedhaa kan bilisummaa uummata Oromoo dura dhaabbatee hin jiru nuti waa'ee wallaggaa fi Arsii fi Baalee fi waan jiru kana nuti biyyumaan baatana keessatti dhageenye malee sanuu uummata Oromootirraan dhageenye warroottan gartee jalee wayyaanee ta'anirraa dhageenye kana warreen kutaadhaa fi amantiidhaan uummata Oromoodhaa qoqqoodan inni sun dabreeti jira tokkummaa uummata Oromoo kana gartee dhiiga Piroofeesara Barataa Oromootiin dhaabbate qeeroon kun barri gabrummaadhaa ni gahaa jechuu bilisummaadha namni kan facaafate osoo muratin takkaa facaafate oomisha isaa numa galfata qotee bulaan tokko nutis qabsooyne numa bilisoomna kana waan ta'eef walakkatti immas muuziqaa warra isaatiin isin afeeraa jechuu akkana At IHOP, October is deliciously scary. Kids can create scary face pancakes for a price you'll love. And on Monday the 31st, تكلم تمانا وان معنا المان روموتي فايدة قبنه هنقولوا وان المان روموتي فايدة قبو نيقونا نوتي قرتي خايو خيني عاسا في المان روموتي وجين قرتي والججبي سورتي بكا فيديو لاتي سلالا نوما قونا nama titole tu dola alla tagart lafastenye bakka beenestenye daggalastenye mana keessastenye qabsoo uummata Oromoo numa gaggeessina isa boona ammoo gaafa bilisoomne boonna gabrummaadhaan hin boonnu osoo ilmaan Oromoodhaa lafarraa wanni naman geenye gartee gadigaloon gartee injiraan gartee wayyaaneedha lafarraa gartee wanni naman geenye gartee tokkummaa namaa diidee nyaachaa jirtu wanni asii hamilee qeyroo bira dhaabbachuutu irra jiraata qeyroo maallaqaan gargaaruu irra jiraata namni gargaarsa barbaade qabsoo isaatii jechuudha
gargaara muu baatuu ifiif gargaara qabsoodha ifiif gargaara wanni gargaaranin yaada gaarii gartee tokkummaa qofa barbaada Oromoo ummata Oromootiif dhiiga dhangalaaftee ati ummanni Oromoodhaa sabni ati dhiiga dhangalaafteef yoo tokko ta'uu baatee wal nyaate maraatuu mataatiif iddi dhiphina mataatiif iddi jechuudha ilmaan Oromoo hundarratti kanaafuu namuu gartee akka mataan keessan isin hin dhiphanne olola gartee gamaa gamanaan deemu kana irraa ifee guudha qabdanii jechuudha. Fayyaadha Kairoo keenya Hamza akkam jiraadha Rabbi sinaa jiraachisu babbareedduu Oromoo mee isinumaan gartee akkanumatti gartee wal jajjabeessinaa dhiira waan taaneef wareegamne wayyaaniinis wareegamtee harkatte qabsoo bilisummaa nutis kumaantama wareegamneetuma harkanna Kairoo keenya Khadiir Tolaa fayyaadha akkam yaa Riyaad wallisaa keenya Riyaad fayyaadha Galatoma abshir wallisaa keenya Mukhtaar Adeeroo leenca haati teenya deeyse fayyaadha sabboontu Oromootilleen akkasumatti irra nagayni Rabbii siif haa ta'u tole Sufyaan Qaasim gaafii jetteef Kairoo keenya mee gaafii sannaafiti seefuu kiyya jiraadhu Rabbi si haa jiraachisu walarrabsurra akkanatti wal faarsuu tanaa sammuu ilmaan Oromoodhaa qabsoo uummata Oromootillee fuula duratti oofa siyaasan kaleessaatiif har'a jenereeshinni qubee jenereeshin kanaaf siyaasan kaleessaa garagara akka agarte ammatti yaanna waan dabrees hin barbaannu waan tarees hin barbaannu waan dhufuus waan amma keessa jirru qofa barbaanna hayyee maaliif abdiidhaan hin jiraannu gartee abdiidhaan abduma gartee if abdachiisaa hin jiraannu waan amma keessa jirru barbaanna ummanni Oromoodha waan amma keessa jiru barbaada waboo sinjan waboon namni bar miindaa kafalee fi damooza kafalee hin jiru bar cunqurfamee bitti biyyaa bahee cunqurfameeti wareegamaa jira
Waboo jechuun qeeroodhaa qeeroo jechuun waboodha. Namni waan nuu kafalee akkana godhaa nuun jee hin jiru. Akkasumatti namni gartee saba Oromooti dadda facaasaa arrabsaa nuun jee hin jiru. Akkaataatti hojjetu akkaataatti deemu gartee adeemsa isaa waan takkallee waan qabsoon takka taphaa miti. Nyaata barbaachisa gartee. Waan meeqa barbaachisa gartee. Waan tokko gartee firraa rukutuudhaaf. Dhugumatti humna jartee jabeeffachuu wayyaaneen meeshaa gurguddaadha qaba. Meeshaa gurguddaadha qaba wayyaaneen. Meeshaa gurguddaa kana immoo humna rabbiitiin kuffifna. Meeshuma gurguddaa isaaniitu yoo gootummaa taate qeeroon keenya gartee harka qullaa dura dhaabbateeti waggaa tokko guutuu loleen kuni dhiirummaa keenya. Dhiirummaa keenyaatitu dinqisiifatamuu qaba moo nu arrabsamuutu qaba galatan qabnu. Akkamitti dhiirti meeqa gartee dhumtee qabsoo tanarratti meeqa bu'aan ala tahee kan bu'aan ala tahee gartee ilmaan Oromooti. Akkamittiin kun gartee ja'ama kun hin ja'amu waa'ee kana amma booda cufnee jirraa jechuu. Akkaataatti deemuun namuu taa'eetuma bilisummaa eeggachuu nuufi wayyaanee walitti ilaaluudha. Isa lammata immoo caayaa goobaraatii jechuu. Caayaan goobaraa kuni kan magaalaa London irratti gaggeeffamu. Tokkummaa uummata Oromoodhaati gartee. Kan maallaqa gargaaruu gartee maallaqa gartee qeeroo gargaaramuus achi keessa waan qindaa'e irratti gartee namuu ni jettan na gaafatan akkamitti gargaarre qeeroo kana akkamitti maallaqa gargaarre jettanii namuutu iddoo jirtanirraa galatoomaadhaati ilmaan Oromoodhaa kan guutuu addunyaarra jirtan gartee dhiphachaati jirtanii jechuudha. Maallaqa san gartee garatti deemuu fi akkaataatti deemu beekuun dirqama tahaa jechuudha. Gargaarsummaa wanni godhamu hundi akkasumatti illee nama jaarameetu waan kana hunda gartee tokkummaadhaan agoobara tokko jalatti jaarameetu waan kana sossoosuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti wanti London irratti godhamu kuni mootummaa uummata Oromoodhaati. Qeeroonis waraana bilisummaa uummata Oromoodhaati. Akka ta'uufi. Akka addunyaan guutuun nu beekuufi hayyoottan waan kana xiinxalanii waan kana godhan hundi isaanii haa galatoomanii. Uummanni Oromoodhaa haa addunyaadhaa waan kanarraa hirmaachuun dirqama tahaa jechuudha. Kanaafi agoobarri kun waan hin jirreefi kun gama siyaasaan rabsa kun asiicheen rabsa akka namoota gartee adaban qabnee akka namoota gartee nuti akkanumatti dirree irraa dhufnee tokkotti nuti uummanni Oromoodhaa kabajama gartee akkaataatti dubbannu beeyna akkaataatti hojjannu beeyna akkanumatti waan nu dhufeen hojjannu maraataadhaa miti nuti kabaja qaba saba ulfaataadha saba kabajaa qabu gartee saba Facebook irraa akkanumatti bahee iyyuu miti Facebook irraa wanni iyyinuuf yoo bu'aa uummata Oromoo qabaate qofaa fi Facebook irratti as baana. Akkana ummanni ummata Oromoodhaa kabajuu dhiisee namni gamaa gamanaa Facebookiidhaan waan garagaraatiin kun hundinuu ni dhaabbataa jechuudha. Namuu bakka jirtanii akkasumatti wal jaaladhaati wal mararfadhaati wal qaba. Isinis bakka jirtanii agoobara san jaaraa jechuudha. Tokkummaadhaa jechuudha agoobarri.
هاي أي يوم تنو هاكب ساو نتبيل سما سان قفا بربان أمة أوروموتي فهلا ما واي قرتي خنا شان يعرب صوفي واي أنا بيخو نتي أدبر سما أمة أوروموتي في أمة أوروموت بينه قبصو أمة أوروموت بينه نتي خنون ديل مان أوروموت هودا بينه نتي واي أمة أوروموت دبنا ماله واي لما ده واي خد دائما متي نتي warreen kana hojjetanii tooftaa mata dhibba tokkoo fi 50 hojjetan wayyaanedha fi warroottan isa fakkaatu nafxanyoota isaan dura turanii waggaa dhibba tokkoo fi 50 adda isin facaafna janii waggaa dhibba tokkoo fi 50 osuma nu fitanii jenosaayidii nurratti gaggeessanii osuma nutis dhalannu osuma horruu arraan tan dhumarra kaalkuleetiin isaanii waggaa dhufu tokkummaa uummata Oromoo ta'e daawun wayyaanee jeen tokkummaadhaan Oromoon silaa isaan bibittinsanii Oromoo lafarraa dhabamsiisanii shanyii isaanii bal'ifatanii irra kaayyachuudha yaanni isaanii nyaattuu namaa tokkummaa irraan tan agartee piroofeesaroota meeqa agartee qeeroon kun gartee akkanumatti miti Profesoroota meeqa gartee dhiira meeqa an kajaarame kuni dhiiga dhangalaaseeti eenyumee qabsoo qayroo keenyaa malee addunyatti gartee addunyatti nu beeka akka addunyaan guutuun nu beektu kataasisee qayroo keenya kunuun akkanumatti lafaa ka'een taane akkuma isaa waggaa 150 nurratti gartee rakkoo gaggeessaa turani akkasumatti nutis qabsaawaa turre qabsoo santu deebiinsaa kana ta'e arrantana tokkummaa kanaan facaasaa yoo danda'an ammaas isaanis nu facaasuudhaaf waggaa 150 qabsaa'uu turra jiraata yoo danda'ame yoo nutis teenyaa waggaa 150tti nuti maarsi gubbaa jirraa jechuudha. Bakka jirtanii ifitti amana. Kanaafuu arraan haasawa gaggabaabaa fi muuziqootaan isin afeeruu barbaada. Gara tokkoon obboleettii xiyyaa sidaniitiin mana hidhaa jirti iddoo isii buusan dhabne. Isinis yoo kan wareegamtu taate qabsoo uummata Oromootiif waan uummanni Oromoodhaa ta'uu hunda taatii jechuudha. Abbaa kiyyaa sillachiisaniiti dhukkuba mana hidhaatirraa goggogaa sanaa darbanii. Arraan tan ammaan tana naa himan. Kunoo dhukkubsatee mana hidhaatirraa ba'ee dhukkubsatee hospitaala Harramillee keessa jira jechuudha. Waan takka illee hin balleessine. Kana hunda gartee wanni nuti obsinuuf ififillee obsee kun fakkeenya namaan ta'u. Kana hunda gartee ilmaan Oromootti qabsoo teenyatti obsine gartee. Bilisummaan barbaada kaa. Bilisummaadhaaf hin boonaa wayii walitti dhuftiire. Abbaa kiyya tokkicharra ummata miliyoona 40 ummata Oromootu caala isaan kana reebbadhu naa wayya. Namni gartee sabaaf hin jaalanne namaa miti. Rabbillee ni abaare. Obboleettii xiyya takka jala fiigurra obboleettii Oromoo kun 10 jala fiiguutu naa wayya. Isaan kana baraarrachuu naa wayya. Meeqatu jira hundummaan keenya meeqatu jira hundummaan keenya guutuma keenyatti kana godhaa jirani arraan tana gartee gocha kana gartee eenyuuf jecha maaliif wayyaaneen gocha kana gooti jennaan saba fiidhaa bilisoomsanii saba keenya gabroomsuudhaafi obboleeyyan isaanii bilisoomsanii obboleeyyan keenya gabroomsuudhaafi kana maaliif beekuu dadhabne isaan biyyaan baa keessa ni dhufan nagayaan ammas biyyatti galan. Nuti biyyaan baatis yoo dhufne ni ajjeefamna. Biyyatti galuu hin dandeenyu.
addunyuma tana gubbattu mirga namummaadha hayyee mirga namummaadha oromoo taanee jiraachuu hin dandeenyu nuti oromummaa keenyaan addunyaa gubbarratti jiraachuu hin dandeenyu maaliif oromummaan keenya tuffatame yoo nuti tuffanne qofa isaan nu tuffatanii jechuudha. Kanaafuu aktiif ta'uun dirqama tahaa jechuudha. Mataa isaan akkana naanneessanitti mataa naanneessaa. Wayyaanee. Kanaafuu anaafillee du'aayi naa godhaa agoobara sanirratti gartee namuu akka hirmaatuu jechuu qofaan barbaadee jechuu. Hawaasni Atlaantaa keessa jirus hawaasni Landan keessa jirus guutummaan addunyaadha agoobara tokkummaa jalatti agoobara kana booda waan guddaatu dhufa uummata Oromoodhaatiif dhibbaa dhibbatti namana. Waan guddaadhaan rabbi fidaa jechuun rabbii walitti nu haa qabu. Kanama bilisoomsu rabbi. Rabbi achiisisa yaamman nu qabnu. Mootummaanis isa. Nuti nama rabbi goona jennee nama mootomsine jennee haan jirru mirga keenya falmachaa jirra. Namni rabbi beeku immoo gabrootan rabbiiti. Amma stiil saatana keessatti waa meeqa gartee kana namni hin beekne hin jiru gartee ana oromummaa deebisee namatti oromummaa isaa himuu qabaan himuu qabnaa kana walitti namu oromoo akka taaneef cunqurfamaa akka taane ni beekna nu hundattuu qabsoon dirqama. Nu hundattuu qabsoon dirqama dhalaa fi dhiira irratti illee. Diina keenya nuutu ofirraa akkatti eegu beeyna. Waan nama miidhuu fi waan nama miine onneen hin beeyne hin jirtu. Kutaan nama miidha. Kutaan tokko Oromoo keessaa hirrannaan irruudha. Wanni gartee kutaadhaa fi amantiidhaan akkanatti fiigan kuni dhiiga ijoollee tanaa gartee akkuma kaleessa dhiiga waaqootii fi jaarraa fi gartee baaroo tumsaa godhan sani dhiiga bilisummaa meeqa godhan sani ammas dhiiga qayroo kanaa godhuu yaadan. Hin danda'amu sun. Isinitti hin dhiifnu. Qophiidha hogguma takka illee qophiidha. Kumaand poost labsaniif waan dhaabbanne isinitti hin fakkaatin. Kumaand poost labsaniif waan xayyaara fedhee yoo laabse waan dhaabbatu miti. Hamma dhiinni ijoollee tanaa bahutti. Waan dhaabbanne isinitti hin fakkaatin ni obsine malee. Kana waliinutti dhufna dhiyeenya kana eebifu. Hoggaan mallattoo isinii kanne qofa maal akka raawwatamuu isaatu malaala. Wayyaaneen meeshaa. Meeshaan wayyaaneen qabdu. Meeshaa ilmaan Oromooti. Waraanni wayyaaneen qabdu. Waraana ilmaan Oromooti. Hunnammoo isaan harkaa qaban hunna san rabbiitu kanneen rabbumaatu irraa fuudha hunna san. Waa takka fiduu hin dandeessu jechuudha adurreedha. Namni wayyaanii nama godhatee akkamitti wayyaaneen maali boo wayyaanuma jaa wayyaanuma isuma tanaa jiraachuu sitti nagarraa an addunyaa tana gubbattis Oromumaan arge. Ka Afrikaa keessa guutee jiru Oromoo, ka biyya Arabaa guutee jiru Oromoo, ka Oromoon kun inuma hangafa addunyaati. Dhaggeeffadhu Oromummaa tan ta'e bareedaa sabaa
leenca sabaa eenyu goota kamtu qawwee dura mee harka qullaa dhaabbatame ijoollee daa'imaa harka qullaa dura dhaabbatee mi oromoon tuffateeti haadha abbootiin teenye tuffataniiti itti nu gaggeessan ijoollee xiqqishoo deemaa dhawaa jedhanii wayyaane akka kabalaan dho'inetti yaada ijoollee xiqqishoo dhee bar wayyaane tuffiidha bar tuffanneeti bar galaana oromoon hin jenneere tuffannee bar harka qullaa dho'ine dha'uufis jiraanna. harka qullaa gootuma kamtu addunyaa tana gubbaame harka qullaa waggaa tokko guutuu diina dura dhaabbate diina soreeka meeqa garagalchineef gubbaan agaazii fi maala haadharaa'u meeqa garagalche oromoon garaa fuula duraa'u garagalchuu teenya waan akkanatti dhaabbannuumi sammuu fagoodha qabna sammuu fagoo hamma maarsi gubbaa baanutti deemna kun immoo kan ta'u wanti xiqqishoo ganda keessa waan kutaan maal ta'e maal asii maal wanti xiqqishaa dhagarte wanti xiqqishaan dubbannu garte waa'ee waxiitii fi kanan dubbannu garte waa'ee gurguddaa irraa dubbanna malee waa'ee ganda keessaa siin akkana jettee siin maali kun odeessituun warreen gartee wanni akkanaa wanni gartee olii gad oofaatu ni gartee wayyaanuma kun hujuma isaaniitiin naftanyoonni dur kanuma godhaa ture hayyoo oromoo maqaa balleessu ummata oromoo wal nyaachisu dhalaa oromoo maqaa balleessu warreen gartee oromummaa teenyatti bu'uundinuu ni barbaada waa barbadee isaa bakka jirtanii akkanaati maalii fi waa hunda haatee sugaraa hanyaattu coraa kanaafuu warraan tanaan waa'ee agoobaraa kanaan irratti dubbadhee qayroon bakka jiru hundaa'u hamil tokko taanee jirra tokko eega taanee booda ammas lammata tokkummaa jennee ammas abadan numan taane gaa wayyaaneen kana gartee dhaamsuudhaaf olii gatu taalti kana gartee namuu bakka jiru irraa dhorkadhu bakka jirtu gartee bilisummaadhaaf lafaa kanaan bilisoomne bakka jirtu gabrummaadhaa jalatti gatteenyaan gabroomne gabrummaarra immoo bilisummaa wayya bilisummaa namuu jaalachuun nurra jiraata rabbi nu haa bilisoomsu jechuudha kanaafuu jidduutti gartee muuziqaadhaan isin afeeraa gaafii qabdan gartee waan irraa nagaafachuu barbaaddan gaafii san fidaa mee gaafii yoo qabaattan qayroo teenya gartee gaafii fidaa maaliif hoggayyi walitti dhufnee akkanatti wal mari'achuudha qabna akkasii achi eenyummaa keenya dagannee ijoollee qayroo keenyaas dagannaa jechuu akkamitti obboleeyyan keenya ifii nagaya taanee obboleeyyan keenya gartee achi kannine namni qabsaa'u jalqaba ummata oromoodhaa jaalachuudha qaba ofii ol lubbuu isaatii wol jaalachuudha qaba har'a qayroon kun bara wanni akkanatti qalamuuf takka gawwaa miti takka lubbuu isaa jaalachuudha beeti miti jaalala ilmaan oromootiif quban qabu haa lubbuu isaa gartee jaalala ilmaan oromootiif rasaasa kennaa jechuu haa galatoomu qayroon keenya
walgahii nama godhamaa jiru walgahii gartee UK London irratti godhamaa jiru walgahii dhibbatti itti amannaa agoobara kana. Agoobarri kuni agoobara jaarumsaa haa ta'uu jechuudha. Warri gartee social media irraa waljeequu naan jee gartee qeeroo booyaa balee. Laal wanni takkittiin isin beeytan wanni nuti takkittii beekuu qabnu. Arraan tana kunoo akkanatti walitti dhufnee social media irraan sa'uma barbaadamettu wanni haasoynu kuni nu hundatti lolli banamee jira kana beekuu qabdanii. Arraa mana biyya teenya keessa gabbahuu hin danda'u uummanni keenya baratee galuu hin danda'u. Kana bar sodaadhaaf hin taane uummanni Oromoo kana qabsoo isaatiif kana ta'e. Bilisummaan malee wanni tokkollee waan hin taaneef. Kanaafuu gartee warroota wal arrabsan dhiisa. Namni tokkummaan feene diina. Diina keessan ta'uu bara. Dhiiga diina ijoollee tanaa ta'uu bara. Halee isaas akkanuma godhaa turani. Deema. Oggayyoo oggaa uummanni Oromoodhaa bilisoomuudhaaf ka'e bilisummaa isaatti dhufanii gufuu ta'an. Ummata miskiina kana bilisummaa isaatti maaliif gufuu ta'ani? Moo uummanni kun haala farraa barbadaa'uudha? Barbadaa'uu waan rabbiin uume abbaan fedhe barbadeessuu hin danda'u. Uummanni sun uummata rabbi qabu. Abaaruu balleessa eebisuu gartee moosisa. Uummanni Oromoodha. Abaareetis ni balleessa eebisuus ni moosisa. Haqa waan qabuuf kana qaba uummanni Oromoodha. Anarraan tana namni tokko ka'ee gartee wanni godhamuu isaa wayyaaneen nu godhuu barbaaddu. Feesbuukii maqaa garagaraatiin hujuma isaaniiti hujiin isaanii gartee hujii hattuutii mire hattummaa malee gartee waan biraan beekanii. Kanammoo hedduudha qaban warra gartee afaan Oromoo barsiifatanii gadhiisan. Akkuma keenyatti sabboontoota qaban isaanis. Sabboontoota isaanii sabboontoota hattuudha sabboontoota xiqqaadha malee. Nuti sabboontoota akkaati isaanis qeeroo hattuu qaban akkasitti wayyaaneen fan fi warri isaan fakkaatu. Wanni isaan dalagan Feesbuukii banatan. Feesbuukii kana hoggaa banatan. Akka nuti kutaadhaan wal arrabsinu garte wanni gaggeeffamuu barbaade. Hai. Akkanani ati garte ati isin oromtichi ati oromtichi arsiidhaa maal goote isin akkana bilisummaa dura dhaabbattan oromtichi argeedhaa maal godhe oromtichi wallaggaa maal godhe bilisummaa dura dhaabbatte hoggus an oromtichi argeedhaan goone isin oromtichi wallaggaa maal gootan oromtichi arsiitii fi oromtichi baalee maal gootan jechuu akka jennee deebifnuuf barbaadanii akkas barbaadanii hoggus ummata Oromoo diiguu barbaadan akkas jennee akka isinii deebifnu deebii quubsaa isinii kannine. Nuti qeeroon ummata Oromoodha. Hoggaa isin gartee arsii fi maarriyyoo maalii fi wallaggaa fi maal hargeettanii kaaftanii nu cabsuudhaaf gartee ijoollee biyya keessatti barbadeessitanii amilee cabsuu kaatanii hoggus qeeroon keenyaas sooshaal miidiyaadhaan isinitti gadhiifne. Humna akka qabnu beekaa hoggus. Humnaan itti gadi lakkifneeti qeeroon keenya gartee tokkummaa irratti gartee daawun wayyaanee je'een feesbuukiidhaanis. Hangas takka qaroomoodha. Namni lama gartee kutaa arsiin bilisummaa dura dhaabbateen jiru isaa bilisummaa gorra ammoo malee nagarrean. Nu hundi nu arsiidha arsii qulqullu. Akkasumatti oromtichaan argee qulqullu. Oromtichaan argee ka bilisummaa uummata Oromoo dura dhaabbatee nagarree ka bilisummaa uummata Oromoodhaatiif wareegame malee. Oromticha wallaggaatis kan gartee qabsoo uummata Oromoo dura dhaabbatee nagarree. Namni dhuunfaan dhaabbachuu danda'a. Namni dhuunfaan immoo kutaa hundarraa dhaabbatee jira bilisummaa uummata Oromoo dura. Opiidiyoonis hojiinis dhaabbatee jira tokko ta'uu diduunis dhaabbateeti jira. Arraan tana immoo qeeroon sanii miti. Safuudha kun biyya keessatti.
خو أتي مالي أتي خناتي خد أكسيمتي دين خينا قوتو ما قوتتي أباو تاتي أباون أدبر سما مطرموتي نوفلي جيرا وان كابنون غرغارو نوف وريغا منيتي جيران أبوتي تين يمالي أمبامي أنيو مدرو كبسو تانا غرتي نوغتي الأبانيتي جيران كان نمنين بين الدنيا نبيخا خانا غرتي هاي أرانتنا كمتي غرتي أنا أدبر سما أمة أورمودا توارفا مونقبا كبسو أورموتي في إنغوني أدبر سما ربسون واقعو تو ربسو جرابا غدا ربسو بارو تمسا ربسو لغسا وغير ربسو تادسا برو ربسو يچورا خون نومي تخجي كيرو بيجا كيسا جي uummanni Oromoodhaatu jee waan uummanni Oromoo jaallatee gartee jaallachuu waan uummanni Oromoodhaa jibbu kana hundammoo uummata Oromootii meeqaju diina gartee qabsoo uummata Oromoo dura dhaabbachuudhaaf deemuutitu hoggaa nuti cabsinee seenne waan kana fidaa jechuudha. Akkana akkaataan hoggansaatii fi akkaataan adeemsi siyaasaadhaa haasirratuu qofa gartee adda bilisummaatti wanni jechaa jirru kanan hundinuu jechaa ni jirra jechuudha gaafii gaafachuudhaan nurra jiraata. Addi bilisummaa silaa maal atee shaneen ani beeku shanee fi maal maquma kanaa ummaa asumatti hin dhagayani adda bilisummaa uummata Oromootiin beeka. hundinuu kana beekna. Namoonni gartee kana dalaganii nuti qabsoo irratti himmaas hanga inni lubbuu isaa wareegutti abbaa fedhe namannu waan fedhe yoo haasawaa waliin namannu meeqa kana karaanee bira kunnee jirra leenjii itti qabna hanga lubbuu isaa ilmaan Oromootiif hoggaa inni gartee kaayyoo san fudhatee qabrii gadi lite amanamaadhanni. malee arraantana gartee asiin kun shanedha asiin kun maali kaawaa'oodha asiin maal kuni falan ta'u ummatuma Oromoo wal nyaachaa jira jechuun kun qabsoodhaa miti qeeroon immoo wayyaanee dhawaa jira kun immoo wal nyaachaa jira kun shanee kun kaa dirqama gartee agoobara jalatti walii galuun agoobarri kuni qabsoo kana gartee agoobarri imma magaalaa Londanitti ta'u kuni hoggansi guutumaa guututti maal akka ummataaf barbaachisu nu hundaa'u walitti nu qabaa jechuu namni walitti qabiinsa hin qabne namni gaagura hin qabne bibittinnaa waadha. Lammata immoo sooshaal miidiyaa irraa maal dura dhaabbatanii maal qabsoo kana gootanii asiin akkana gootanii qabsoonni ulfaata jarana. Wayyaaneen gartee gargaarsa addunyaa kana guutuu qabdi. Nuti ilmaan Oromoodhaa irraantana waan takka hin qabnu gartee humna baay'inaatii fi lafa Oromiyaa guddoodhaa fi uummata Oromoodhaati qabna. Ka wayyaanee irraa nu dha'us obboleeyyanuma keenya wajjin wayyaanee hojii kan nu dhawaa jirus kun hundi irraantana of baree hoggaa gara qabsootti deebi'u qabsoo kana faalleessuudhaaf gartee humnoota biraa warra qabsaa wantu jiraa jechuun wayyaanee cabsuudhaaf isaan sunis as deebi'anii nu dha'uu danda'anii jechuun sammuu keessan banaati ilaala. kutaan tokko keessaa irratti Oromummaan guutuun taatu. Kutaan tokko keessaa irratti Oromoonni bilisooma. Ijoollee guututti tokkummaadhaan lafarraa rasaasan dura dhukaasaa jiranii tokkummaadhaaf wareegamaa jira bar. Tokkummaa qeeroon itti wareegame irraan tanni faalleessinaan waan hin malle addunyaa guututti fi dhageessise qeeroon sun dhiirummaa isaa nuu hiiku baqa baadhu qeeroon eessa jira jaa kun qeeroodhaa miti.
isinoo qeeroodhaa miti nu hundaa jechuu qeeroon nu hundattuu wal qixa qabsoon kanammoo nuutu gartee gitaan firraa dhorkaa jechuu isaan san yoo qeeroo nu gartee rasaasa dura matarayyees dura akkasitti gartee lubbuu isaa dhaabbate nuti warra sooshaal miidiyaa firraa deebisuu hin dadhabnu nu dhiisaa jechuuni wanni kun hedduu sammuu ilmaan oromoodhaa jeeqaa jiraa jechuu nam tokkolleen didaa jalaa abbaan balaleeffachuu barbaade wayyaane haa balaleeffatu wayyaanedha kan ufitaa jiru kakumaan dupoostii sun irratti labse shaneenis waa takkan goone shanees hin beekanii adda bilisummaa uummata oromootiin beekaa waan tokkollee wanni nu godhan takkalleen hin jirtu eega qabsaawanii gaa akkamitti yoo jee nu leenjisanii jiran kana ifan siima leenjiidha qabna hunda bal'ummaa barannee waan nu barsiisanii jiran kana ifaan ifatti qeerootti qabsoo addi bilisummaa uummata oromoodhaa laachuun gaafa qeeroon gartee jennoo fudhateerraayi addi bilisummaa uummata oromoodhaa qeeroon akka hoogganu taasisee jira jechuu addi bilisummaa uummata oromoodhaa waan hooggansa farka kana godhan jiru qabsoo dhaaltee arras lolaa jirti yoo boonaati jaarte qabsoo dhaaltee ijoolleen qeerootti hortee jeen hin akkana gabrummaa hundeen buqqifnaa dadhabnu ilmaantu guddifnaa arraa miti ja'anii jiran nuti gurguddannee jirra hanuu dabarsanii mi guuca nuti hojjechuudha qabna gaa dargaggoon qawwee qofaa miti bar filmii hojjechuudha qabna muuziqaa gurguddaa hojjechuudha qabna kitaaba barreessuudha qabna dubbisuudha qabna kitaabota siyaasaa ta'anis waan baay'eedhaan aktiivitii sammuutiinis hedduu nama caallee dabruudhaatu nurra jiraataa jechuu kanaafuu akka namni gartee waliifuun galanii maal biyya bilisoomsan akka namni nuun hin jenne jecha tokkichaa kana qabadhaa dubbiin baay'eettiif gartee waliifuun galanii maal biyya bilisoomsanii nuu miti khatti isaan itti makmaa kan baraa fi barootaan akkana ifiifuu waliin galanii akkamitti biyya bulchanii akka nuun jenne jechuma kana qofan irra isin deddeebisa deebii kanammoo akka walii galle gartee argisiisu sooshaal miidiyaa kana isin hundinuu baati dubbadhaa waa'ee waa hunda irratti waan gaggaarii uummata oromoo bohaarsan muuziqaadhaan warraa isa godhaaf qabsoo guddaa wanni taasisaa muuziqaadha ka waraana lolchiisus waraanni gartee gaafa muuziqaa itti jechuu baatte hin lolu qeeroon ni dhaabbata kun aaduma oromoo keessatti oromoo hunda keessattuu lafa hoggaa qotatus muuziqaadhaan deema hoggaa lolus kanaafuu gartee garatti hiriirru gartee nu wallaalchisuudhaafi kutaa fi maal kana fidanii waa'ee dhaabaa gartee arrabsuu kana fidde wayyaaneen fidee malee nam tokkollee hin finne kana ummanni oromoodhaan jiru ummanni oromoodhaa adda bilisummaa oromoo jedhe fi tokko ta'a jedhaa botaan wanni tokko ta'a jenneeniif qabsoo irratti tokko ta'a jenneen yoo tokko ta'uu baatanillee sirriidha jiran akkasittis yoo tokko ta'a maaliif tokko sirriidha jiran jennaan mootummaan biyya takka wayyaaneen isannuma qaba warra taqaawamii paartii yaaniin jira warruma isaaniin faallaa warni isaan faallaa ta'aniif bara qabsoo uummata oromoo balleessuudhaaf miti qabsoo uummata oromoo balleessuudhaaf miti wanni isaan faallaa ta'aniif qabsoo irratti gartee wal marii godhuudhaafi ati bakka tan sirreessine wal qeequudha jechuudha qeeqaniiti waan san sirreessuufi qeequu nama diigoo son ta'in qeequu uummata diigoo son ta'in kuni addunyuma tana gubbattu humna gartee balaleeffataa jira mootummaa tana keessa humna balaleeffataa paartii baay'ee qabaachuudha qaba oromoon paartii baay'ee qabaatee moo paartiin sun gartee hujiin hojjetamuu fi hujiin hojjetamuu dhabuurratti wal dhaba malee oromummaa fi kaayyoo oromummaa irratti waliin dhabu kanaan hin dogoggorinaa qeeroo qeeroon sooshaal miidiyaa irratti argamtanii jechuudha warreen biyya keessa hin jirre kanaan isaan
والكيكن أتكلم قوني خدير نتو والكينا إيشو أسمرت تما كم قرتي أسرت تما لي لا تجي روحانتي والكينا خدير واي خنا كم قوته واي خنا تقولون كنكي سري دامتي يا أن سري دامتي يا نين سري فرد جيتن أكستي هني كيك وجراتي هني كيك أماني وجهتها جتشو هني كيك وجراتي هني كيك أماني نوجهتو والقرصو جاء خون أكما سيراتي سير مورموتي خون مالي والدبين دابا سياسة جدو جرتي جامع وني آدم تقول نجرو يجو ونو خنا करते नमनी लालो बर्बादे देवी इंसाला फाड़ा पार्लामा लालू तंदे आया चो पार्लामो मगरते दीनो तो वयाने खाना खून असीन अरबसा खून अच्छीन गरू सा वलीब दीना में थी खनावान तेव करते दाबोतीन सियासा का बर्बादे ते आदेम तू उम्मन्नी औरो मोडामो दाबा सियासा अरब सुरिन तो दाबनी सियासा अरब फमू नुति गोता खैन्याफ खबजान कबनु नुति अबोती खैन्याफ खबजान कबनु नुति लीगा खैन्याफ खबजान कबनु سبب الله خبجة ما دابر الرانت الهرمون الدنيا كانوا قبتي سبب هدو خبجة ما بر كوسينو خبجة ما قرتي كوشاشينو خبجة ما من الهرمون ده وند خبجة ده بوفينجرو سبب خبجة ما المان الهرمون داتي خنا في تبوني نو كابسو ده بالسماء تك قرتي أنا الهرمون ده جيدا بالدنيا دورو كبره دي دمي أكناتي قرتي غلطو ما داتي ولي غلطي أغوبر خوني قوتو ما قوتتي وني الرانتن هدون دين كسي فدي جوايا غوبرا خنا وايا نو تيجا تورساني بارلاما دابا چودا كبا ياب ني دابتا جرا بغا غمدني يچون غمچو سيني فمو رافي اكسمتي غرتي هيوتن رومو وان كنكن ديسان قوتو كوتا خدا توكورا وان كوتا توكونوف نلمتا وان كوتا خدا توكو مالي توكورا خدا توكو يخا كنا توكو فيس توكو أيا توكو مالا يجو نمني توكو دم فاسة تسبه أنك يرون أغنى يجون ديو كتا كنا توكو رادو فودا كبا هيون كتا كنا توكو رادو فودا كبا كن سير همورو موتي هوغوس والكي كوني سيدا بتا يجو هيون كتا كنا توكو دوفا من كتا كنا توكو دوفا هذا أبا كم نكرم ديكالان دلنا ديكالان أمي تكو ياري دا ديكالا بكا يولت فنانم تيمتي سيران دالن تلمان رومودا سيرانيس غدني سفودا قبنا بريدينس قبنا دوبا لا في شمرن جدو خانو موان قبنو في وني نمان گينيون دي گرتي هوغانو تيفتو فني برا گرتي بوفني نما يدغر تلو تو نفان نمتي بنتي يعني اكاسي خنابو غرتي ارانتنا هن برته قبنا قب سورافيس ورهيغا مندر كمتا جتوني ورهيغمنا سورا كون قب قب سورا فورهيغمنا ماس نمني قب سورا فورهيغم غلطا قبا چورا قبا شنيته نيما سكسمتي غدي سورا قب ني غدي سايچو خنوان تيف करते نمو इद्दो जिरतनी कब्सोर जिरतनी हेद्दू तो कौन इसने रा गम्मदा जिर्रा नून दिनु कब्सोत्ते जिर्रा गम्मदा अर्रांतन वलित्ति कबामू मले वर्र सोबा हो गिंगिलचा निफुमर्रा डीते बासा गिंगिलचे तुम बासा डीका कुलकुल्लू डंगलेखा चल्ला को फात वलित्ति करते दिया था जच्चू वां कले साबोतिन तेन्या फचाफतन अर्रांतना फिरी मुरन्न मले आबदम फिरी करते अर्रांतना कले सा फचासनी अर्रात असगे सकना नुमन्या ने नफ्तन्यासी वयारे ने सिन्यातु नि देमती खनाफू अगोबरा खना बोता दूबा कैरों कन्या सज्जनों फुड़ता है चू कमांड पोस्ट में अब्बा कमांड पोस्ट जिरायो लब से वल्ला अल्लाह सनी
command post ida miti waan command post chala ha maxxansanii sawwallalla waraana kumani bangarte waraana miliyoona 40 moo hin dandeeyamu takkituma tana qofa qabadda waraana yoo qabatte wayyaane sanu nama shan isaan baraka simoni wayyaanuma nama jaamu kun baraka simoni feenyo bara eenyo kuni abbaay saayee mo maali na ila maramfa nama shani mo isaan nama kudani isaan kana miti isaan kun oromoo miliyoona 40 firraa miliyoona 80 firraa dorginaa jechuun waan hin fakkaanne simmaluusi hin danda'amuusi wal ilaalle isaaniin isa dhiisa agoobara tokkummaa qofa gadi jabeessa jechuudha namu irratti ammarraa eegalee dirqama nama tokkummatti dhufe belbelchaa baasa ejjennootti fudhaa dhiiga keenyaan taphatee jechuudha dhiiga keessaniin taphachaa jira bilisummaa teenya taphatee bara nu bochisuudhaaf deemanni ifii gaariitti jiraata ifii ilmoo isaa gaarii jiraachifateeti nummoo ilmaan dhiiraa lafarra ilmaan ummata miliyoona 40 lafarratti gadi naqee dhiiga biyya nyaachisaa ifii gammadee jira hin danda'amu sun kana waan ta'eef garte wanni akkasin abadan kanaafuu garte nuufi qeeroo keenyaa fi wayyaane wal ilaalla amma immoo agoobara kanarratti walii gala agoobarri kuni bu'aadha qabaa jechuudha tokkummaa paarlaamaa mootummaa uummata oromooti kuni injifannoo qeeroo keenyaati qeeroon keenya hangalatti illee deeme addunyaa guutuun miidiyaan addunyaa kanuu haasa'u godhe takkaa siyaasaa oromoodha addunyaa guutuun quban qabdu haa galatoomuu qeeroon keenya bilisummaa haa ta'u gumaan isaanii barattoota keenya qeeroo wareegaman qabsoo keenyaaf leencawwanaati teesse maal taatan si kawwee wayyaanee maal fayyadde addunyaan akka dhaga'uu fi gartee nuti addunyaan akka nu dhaga'eetu gartee akka shoorra keessitoota nuun hin jenne malee kanneen qaqqabnee dhoohinee cabsine daa'u wayyaanee cabsu jechuudha harka qabnaa bar isin hundi harka qabdanii na qofa dhiiraa isinis dhiiraami machaawaa hoggaa oromummaa kee itti himi dhiirummaa fokkottee bareedde yab ummata orom itti himi nuti dhiira jii akkana malee gartee mee takkaan isin affeerame walliftoonni ummata oromoodhaa haa galatoomanii injifannoon kan muuziqaa oromooti gammada abshir jajjabeko jajjabaadho jajjabeko jajjabaadho akkana galatooma maqaa keessan kabajamaadhaan qeeroo teenya asirratti isin harkaatiin jira hundi keessanuu gartee tokko filamaa miti babbareedduu biyya tiyyaa yaa babbareedduu oromoo galatooma hedduu tokko abshir 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 ani isinuma jajjabeessuufin asirratti bahaa gartee gaaf tokko seenaan nu yaadata du'aa jira jireenya jira wal yaadachuudhaaf nu taatiiti wal yaadadhu bakka jirtu isini tolee sagalee obboleeyyan keessanii nuti wanni muuziqaanis wanni qabsoo goonuufis isin baarsina malee takkaan nu tolee akka namatti sirbineen beeknu bar silaa namni jaalala ilmaan oromoodhaa jaalala dandame akkanatti himi bar maraadhu saba keetiif jaaladhu
هاي أبصاوتا خيتيس جالت إفهم دبسين نمني ما تاسين دبسين كوتا دانسي كودو دان نمو كوتا دانسي تدوبته تقوم ما تدبسي تقوم ما ننجي بتا إيه إيه أكنا كيرو رومودا بوبيس Galatoo maa kayroo leencawwan babbareedduu biyya koo babbareedduu Oromoo kabajamtu gammati ifin dhiphisin wayyaanee garaa guufi waan gaddinetti fakkaate isaan bilisummaa keenyaaf akkamitti gaddina isaan qofa dhiira nutis dhiira. Akkana magazii miti magaziin seenaan ni yaadata. Ayyee abbaa biyyaa of seete eessatti beekta sangaa deemi nyaadhu foonarree hamileen keessan akka jajjabaatu qofarraan tan agarte lolchiisa waraana hamiluma jajjabeessa. Seenaan akkuma beektan gartee galata guddaa qabdi. Gaaf tokko irraa dubbanna seenaa siidaa shamarranuma keenyaatu irraa dubbata. Ayyee finiinsi qabsoo bakka jirtu akkana akkana tanas ni qaba shamarran Oromoon hedduu qaba Oromoon dhiira baay'ee qaba nu qaba Oromoon
akkana kairoo warra kutaadhaan lugoo dhugaa dhukkee irraa kaafna hunoo dhukkee irraa kaasi numa dhaggeeffadhu akkuma warri kutaadhaan nama gootu jirutti warri tokkummaadhaan nama jaarus qaba Oromoon. Wayyaan illee banatee haa dhaggeeffatu ejjennoo nuti qabnu. Ejjennoo kiyya dhaggeeffachuudha qaba. Agazi miti magazi nu adanun basu. Miti Oromon. Akkanati maaliif gartee warraayisa bakka jirtanirraa warraayisa kaasuuni ogguma takkallee akka qayroon hin dagatamne godhaa jechuudha. Wanni nu barbaachisuuf kanaaf. Wanni warraayisi barbaachisuuf hoggayyuu akka gartee hin dagatamne yeroo qabsoon oowwee finiinuun nurra jiraatu yeroo qabsoon qabbanaa'e maaliif waan qabbanaa'uuf qabaa waan finiinuuf qabaa kanaaf gartee bakka jirtanii isin irra yeroo baay'ee dhaggeeffadhaa sirba siyaasaa sirboota afaan Oromoo siyaasallee kaanillee dhaggeeffadhaa maaliif mataa waa hedduu nama qoromsa sirbi afaan Oromoodhaa sirboota kaaniin garagara nuti gartee waan kana beelonni dheebonneeti gartee goona namni akkanatti faarsinu kun isin faarsinaa bara hoggaa inni gartee ya Tigraay qoonjoo inni jee yoo Oromoo qoonjoo lu malaalee jennaan kabareeddoo Oromoo laal dargaggoo keenya jennaan laal shamarran keenya jennetti itti faarsina akkasii bara isin faarsina bar mi'a muuziqaa akkuma Suudaan caalatti beekuun nurra jiraata. Akkasumatti jiraadhaa namoonni ammaas wanni gartee nuti barbaanne warroottan walaloo barreessitan warroottan akkasumatti sirbuu barbaaddantu jira warroottan filmii hojjechuu barbaaddantu jira warroottan waan gara hundi keessanuu duuba akkasumatti namu talentii isaa ifaa baasu kunis meeshaa muuziqaa taphachuu haa baru kun hundi bilisummaadha kun gartee kompiitara wama hundaanuu Oromoon dura haa ta'uu jechuudha. Rabbi nu haa bilisoomsu. Ana kairoo shamarran hundaafuu gartee afeerree jirra. Akkana bo kun mallattoo bilisummaatiin isin afeerutti jira. Bilisummaa keenya kuni laali babbareedduu Oromoodha. Anu kunundi kapsawaada. Bina mafoda.
boojito Noma singito Aye Awita de nakto Aye Mana kanatti bareeddi kuno tokkummaan akkanatti bareeda walliftoota kana hunda wanni sina feerruufi tokkummaan akka mi'aawuufi walli isaan Oromoo tokkummaadha oofa malee walli isaan uummata Oromoo dammeessuudhaafi tokkummaadha hojiinsaa ilmaan Oromoo gammachiisee qalbii isaanii jajjabeessuudha waa hunda gartee barsiisuudha nuti hojiin teenya gartee uummata Oromoodhaa kakaasu akka Oromummaa isaa inni jaalatu taasisu akkana kayra Oromoodhaan ragadi galatooma kayroo gammada warra gartee tokkummaadhaan gargar nu facaasuu garaan isaa haa gubatu wayyaanee haala nyaate akkanatti wal faarsuudha huno ilmaan Oromoo akkana wal faarsaa huno bakka jirtu wal jaaladhu warri akka nu gootan garaan keessan haa gubatuuqa hawweetaate nafti Aye Dukken sirri isinirraa qaabna duuba mee dhiira taatanni facaaftan kayroo kiyya Aye wannumma wawuma jettan hunda harkadhaa kayroo Oromoo Long walk to freedom commando Lal wabo Aye lafeen isaanii cabe dhiigaan barreessine laal waboo bilisummaa ta'u galatooma eenyuun iji wal arrabsuu malee galatooma maan jenneen kayroo keenyaan barattoota keenyaan galatooma maan jenneen lubbuu wareeganii haadha abbaa isaanii maan jajjabeessine
wala rabsun mal bu'a qaba kutaa wal qoodun dhaabaa wala rabsun mal bu'a qaba maaliif kayroo keenya haadha abbaa isaaniitiif jajjabina hin dhaabne jajjabaan dhaamaan jenneen haadha abbaa isaaniitiin gootummaa kayroo keenyaa maan faarsine maaliif gootummaa barattoota keenyaan faarsine barataa tokko dhabuu jechuun barataa Oromoo tokko jeesu jechuun waggaa 30 ummata Oromoo gabrummaa baadhachiisu jechuudha. Bukkeedhaa miti nama barinne awwaallachaa jirru. Kutaadhaan wal arrabsuun qabsoo ummata Oromoo ta'uu hin danda'u. Dhaabaa arrabsuun qabsoo ummata Oromoo ta'uu hin danda'u. Waboo arrabsuun qabsoo ummata Oromoo ta'uu hin danda'u. Waboo eenyu mindaa kabalaniif mindaa nama kabalee jira waboodhaaf. Eenyu kana hojjetaa jee mindaa nuu kabalee. Akka gartee dhaloonni jiraatuuf malee nuti jireenya turte dhiifne waa'ee jireenyaa keessaa baanee jirraa bar. Akka namatti jirra isiniif fakkaate. Akka namatti jirru bar. Akka namatti jirru. Akkuma ilmi namaatti jiraatu akka ilmi namaatti jiraatu kanaa miti. Jiruu teenya guutuu gartee ilmaanummaan Oromoodhaa hatti jiraatanii jennee lubbuu teenya gumaachine. Uno jee kana keessa biyyaan jira biyyattiin sii bilbila. Nagarta akka maal akka godhu keenya. Torbaan kana keessa eenyu akka nuti taane. Kayroo. Godhutti jirra waan qabnu bituufitti jirra kayroo keenyaaf. Arrallee biyya faranjitti illee deemnee waan gargaarsa harkanneen ijoollee keenya gargaaruutti jira. Takkaa kisha kiyya kaayyateen beeku. Nyaataaf waan hin nyaaddu harkannaan namuuna beeka guutuun Ameerikaa keessa yoo soba ta'e. Ganda namaarra deemeetiin barsiisaa jira mana namaa asis bulaa achis bulaa. Kaayyoo kayroo keenyaa kana. Yeroo ijoollummaa xiyyaattis gubeetiin waa hunda galatan qabnu. Nu arrabsuudhaa kun. Akka addunyaatti dhagahamuu taasifne galata gurguddoo akkana ja'amne qabna. Waggaa meeqa umrii teenya guutuutti itti dhumne kana. Har'a tana nu facaasuu barbaaddanii. Warri hin gabroomin maan hundiifne isin hin gabroomne miti yoo gabroomuu baattan nuti gabroomnee jirra miidhamnee jirra bilisummaa teenya duran dhaabbatina nuti hin bilisoomne. Uummanni Oromoodhaan bilisoomne qoraan gurguraa jira lafa isaarratti waan nyaatu dhabee beelawaa jira sadaqaa kadhachaa jira deeme. Oromoon mana Tigree irraa deemee kadhachuu qaba biyya abbaa isaarratti. Yaa waboo saba keessanii wal quunnamuudhaaf shooror keessa janiinka miti wayyaanedha kan nama qalu waboon nama qalu waboon ilmaan Oromootiif qalama malee waboon eessa jila Eertira jira jaa kunoo hayi qalee isa dhufnee bar waan waliin leenjifamnee waliin baane waraana callaa guutuu waraana guddaa arginu moo akkamittiin hin jiru jee soba. Soba waboo jechuutti jirraare sila sobate jalqaba namni isa facaasu anaahu sila inni jiraachuu baate akkatti jiru gartee nootu ibiddaa wal dura dhaabbannee lollaa bar teeknikaal lola. Wayyaanee deebiinni waboodhaa miti waboon dhukka irraa kaasaa jiraattu madiis galaafnee fi jiraattuma jira dhukka irraa qabna nu malala dhiisi kan galatoomaa duuba akkasiiti arraas ta'e borus ta'e waboodha waboon hin jiru jechuun hin danda'amu kumantama nu hundinuu waboodha. Kaleessas jiraachaa ture warri gartee waboon akka hin jiraannu godhuu barbaadu wayyaanne wanni firraa hidu waboodha malee wanni biraa tokkollee firraa na hidu waboo facaasuudhaaf asii achiin waboon akkami facaa waboon abbaa kayroo waboodhaa waboon kayroodhaan siin jee bar
خنوان تيف قرتي قلبي أمني أورومو تقولين أمني أورومو تقولين دائما النات اللي وبو 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 هاي فدي أمة أورومو مرتيسة مو فدي إنيو مرتيسة ري غلطة وان قبو فوبو بو جاما بر دي رمي كاتي بدي بر أكنو متي متي بر أرلي بدا جرا هاي كاوي مالي أركا كلا لولون دندنيو ني دندنيو بكا کرتے أركا كلا نو برباجي سے أركا كلا لولان وابو رنجرو أنا بلي يلا من کرتے بلي حساب بلي دي لان अच्छे कैसा कबा इफी सच्चू मकाई संजीरा अकमिति वो gargar sawa botiif deemaa jirra waraana san ka yeroo kana gargaaruudhaaf osoo kun kanaan ta'ee jiru eessa jirta bakka jiru kamittiin wayyaaneen eessa jira woboon jee mataa keessana tuuma duraan eessa jira himi gaafa suudaan irraa naqabe dubbadhu akkamittiin bakka waraanni jiru himaaf as jiraate kottu deemii qabiin jaani kanaafuu eessa jira jechuun hin danda'amu bakka jiru jira oromiyaa jira addunyuma tana guutuu gubbaa jira jechuudha. Qabsoon Oromiyaa jirti. Qabsoon Oromiyaa galtee gaafa qabsoon Oromiyaa galtee irraa oboon Oromiyaa jira jechuudha. Hoggansa silaa qabaachuu baate wanni takkitti isin himu hoggansa silaa qabaachuu baate akkanatti hin deemu jechuudha. Hoggansa qaba. Hoggansa silaa qabaachuu baate qabsoon kun akkanatti hin deemu. waraana bilisummaa uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa uummata Oromoo dhaabatii qaba. Yoo qadiirati galatan qabdu jettan yap garuu ilmaan Oromoodhaa galatan qabdan nuun jaan nam tokko ilmaan Oromoo kana nuun jaa jennee neenu feesbuukii warra banate wayyaaneen nuun jaa kana feesbuuk warra qabsoo uummata Oromoodhaa dura dhaabbate warra dhiiga kana awwaaluu barbaadu warra jibbana dhiiga mataa qaban warra jibba garte baaroo tumsaa qaban warra jibba garte Taaddasaa Birruu qabanittu warra jibba keenya qabantu kana nuun jaa dhaaba gartee nuti dhiigatti dhangalaafne haa kaleessan bobeessine kana miidiyaa gabaasaa jira bar OMN keenya gabaasaa jira bar kana waboon jiraachuu waa teessaa dhokaasire ha huccuu buburreessanii isaa finne sirbinaarre Gafar fane isan dufani jalan fane isan dufani duba dagala kaisa huccuu burreedhaan qawwee qabatanii gartee kayroon keenya achi keessa beere silaa waboon jiraachuu waate Jaafar fane isaa jira qarre gaafa san silaa namaa gala namni beene jira kanaafuu gartee warreen guutuu warreen jibba gartee dhaabootiin siyaasaa ol balaaleffattu ummanni kana keessa seenuu qabu nuti kana keessa seenuu qabnu dhaabotiin siyaasaa qabsoodhaaf wal balaaleffatti malee ammeenyaa fi miti dhaabotiin siyaasaa hundi yoo ilmaan Oromoo wal jibbu ta'e isaanis wal jibban yoo ilmaan Oromoo gartee wal hin jibbine ta'e dhaabni siyaasaatis wal hin jibbu akkasitti beekaa arraan tana gartee namni hojjete maas namni hojjetin nama hojjete arrabsuun danda'u mee amman tana gartee sirba kayroo keenya gartee caalaatiin nu afeerame मास्टर प्लान जरने आइए
Bambisan jira kuno dade. Aye. Kuno. Akkoritti nyande buluge. Kuno. Le jawang kayaknya kuno. Akkanumatti namni nyaatee tuma dhugee tuma rafee akkamitti du'a namni saba isaatiif osoo waa takka hin godhin. Warra hojjete gartee warri hin hojjetin akkamitti arrabsuu danda'a nuti hojjenneeti dubbannaa bara Oromummaa osoo hin hojjetinii miti. Hojjenneeti bara uummata Oromootiif. Istiil hangammatti. Akka baratumsaa. Jarra abbaa gadaa. Tasfaa'uun tamadaa. Akka usaan buneedha. Akkana dhiikoo gammadaa. Kana hundatti dhabne obbo. Kana hundatti dhabne. Gumaa kana eenyu nuu kafala duuba obbo irratti dhabne. Gumaa ilmaan Oromoo akkanatti maqaa baarsinee lallabnu kana eenyutu kafaluu barbaadinu. Wayyaaneen nuu kafala. Dhaaba kamtu nuu kafala kana. Haadha abbaa keenyatti dhabne. Dhaabni kun faca'uu silaa jiraachuu baatee deebifneeti ijaarra. Guma abbootii teenya irraa baafachuudhaaf. Kabajooti kabajaa haadha abbaa keenyaati. Haadha abbaa keenyatti dhabne. Hai. Walaloo miti walaloo wayi walaloo taphati waan dhugaan lallaboo jira mirga dhugaati. Kana hunda kam goonare maanutti murteessitanii maanu arrabsitan woboo maa arrabsitan maal qaba woboo miskiina ilmaan Oromooti obboleeyyan keessan arrabsuun obboleeyyan akkamitti arrabsa namni. Aye, galatoma Cairo, galatoma Cairo. Ah. Ana Oromoo dajii falmadhu mataa gadi hin qabini. Akkana namni qabsoo fi gargaaruudhaaf gartee Tigireen kaleessa nama 8,000 wareeneetti. Mana bunaa keessa hojjettee shamarran isaanii mana bunaa keessa hojjettee buna gurguraa manoota namaa keessa hojjechaa akkasiitiin qabsoo isaanii gargaaraa turani. Nuti hoo nama kanaan gadiiti miti. Qabsoo keenya nutu bira dhaabbachuu qaba. Hayyee waan jettan isiniin afeera. Kana waan ta'eef gartee waboon kuni ani waboo hangaan argetti hangaan Oromiyaa jirutti wajjin hanga deemnutti illee hanga gartee waliin turretti illee jaallawwan kana bakka waliin turre naaf rabbiitu beeka. Maal akka ta'es rabbumatu beeka.
kanammoo dokumentii isaa isiniifin baasaa jechuu gaafa na hayyamame gaafa qeeroon kiyya hayyamame dokumentii waan kana guutuun ni baha bara akkanumatti waan taa'u miti akkamitti akka leenjifame akkamitti akka bahe elemoo walii har'aan tana qeeroon falma bilisummaa jechuun dur irraa waaqoo keenya irraa ijaaramaa dhufne jaarrabbaa gadaarraa ijaaramaa turre akkana afaan kamiin waboon hin jiru jennee dubbachuu dandeenya. akkana mee fidaa mee gaafite warroottan wayyaaneen hoggayyuu isin fi warreen nafxanyaalleen wabuma itti hoggayyuu hay kan qabsaa yoo galata qabaachuu baate bilisummaan hafuuturra wayyaka miti oromoo takkaa waboo tuqun agarre takkaa tuquufillee safuudha hayyee hayyee yaa diimaa dhaggeeffadhu atis gurraacha koo dhaggeeffadhu bakar waaree wajjin ibroo shataadhaati dollobaan ajjeesan dolloba hiikkaa isaa isiniif hin himu kayyoo isaanii dhaalee dhaloota naalchise jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchiise jaarraa abbaa gadaa jechuun hayyoottan gootawwan oromoo hunduma jechuu abbaa ilmaan oromoo hunduma jechuu goota kutaatii miti goota takkummaati allaattii marfachiise hayyee kunoo yaa beessa namaa way osoo si deesse haate marraa lama maaliif goota tokkummaa waan ta'eef marra lama uummata oromootiif yeroo lama dhalachuu qaba wanni akkasii jaarraa jechuun waaqoo guutuu jechuudha waaqoo guutuu jechuun nadii gammadaa jechuun Taaddasaa Birruu jechuudha Taaddasaa Birruu jechuun Laggasaa Ogee jechuudha waboodha akkana sadoo osoo hin dhabin qabsoodhaaf hin dhabde saba kee Oromoo dammeessuu jalqabdee jeen akkuma amma dammeessaa jiru kana qalluma kanaa turallaa isaanis har'aa baratu irraa baratee qabsoo isaanii har'aas geesse kanamatu uffatummoon baratu waa takka hin beeku inni wallaalanaami nyaateetuma dhugeetuma rafuu beeka ummata Oromootiif jiraachuun beeku garaa isaatiif malee nuti warra garaaf jiraatu miti warra ilmaan Oromootiif jiraatu ifni ni mul'ata dukkanaan duubaan Opsia Oboko Opsia Kairoko Finne ke wal garra bilisumma suba Sila finne la wal argine chuba ne kabso tinkan Opsia l'amico Opsia sabaho finne wala garra bilisumma abadan arrahana abbaa keenya gartee biyyatti gallee awwaallachuudhaaf yakkamaan godhanii moo haadha abbaan keenya biyyarraa baanee haadha abbaan keenya yaa ni taphattan
Rao yani hara rao. Ago bara